tu sei tuqani tanuma natti fakkateetu maniyyee saayitiin yemmoo bakka isi bira dabareet akka namni siimii bitatu juusa dheeyinee ganda juusa dhuganii bitannee guyyaan ka kokkoballee tuuta deemnu makiinaan dhaabbatteetu manuuyti inni shuttoo qabateetu manu jala deema nutti facaasuudhaaf jechuu wallahi dubbachuun ni ulfaata firoomsaa filmii malee hin jettu waan irra ta'e wallahi laazim. Yaa makiinaa san keessa namni biraa gara duubaatiin ni jira jechuudha. Ni jira makiinaan lama tokko mucaa jala deemti. Mucaan deemti tokko immoo ni dhaabbata jechuudha. Akka godhee makiinaan. Mucaan gisee siqee makiinaan ni siiti. Mucaan gisee siqee makiinaan ni siiti. Banamee jira makiinaan shuttoo jira. Namni akka dhageetti kaayiroo keessatti akkamatti nama facaasanii nama qabanii deemuu eegalanii jiran jaanii. Anaa fi saayibtiitti xiyya nama lamaan taanee osoo deemnuti. Ani beene gaanii habashaa kana jee yaadu arabaa kan harkeen beene hangaru. Yaa amma beeta dhugaa dubbachuu fi rakkoon biyya san keessa illee ni jira. Atilleen biyya san keessa jirtaa? Atilleen biyya san keessa jirta waan biyya san keessa na caalallee beeta. Anillee naga information qabutti hattuun biyya Kaayiroo keessa jirtu hattuun biyya kamirrayyuu baay'ee jabduu fi strong akka malee namoota jajjabaa jira hattuun achi. Ati makiinaan qabdu jaan Oromoon tilmaama akka amma ati waa'ee isaan warra komantii yaada isaanii dhiise. Isiin anaa makiinaa qabaa jechuu osoo hin ta'in namoonni follow na godhan na jala deeman suni namoota makiinaa keessa turanii akkas jechuu jirtan fakkaatti maki. Namoonni na jala deeman na hordofan sun makiinaa harkaa qaban jette malee amma makiinaan qabaa makiinaa harkaa qaban jenneeti. Nuti lafa isaan wayinu facaasanii achi keessa nu deemanii warra kalee namarraa fudhatu saniin isinin jechaa jira. Arabaa ani naqxanyaa nagarreen isinin jechaa jira. Yaa bitamuu hin beeku waan hin beeku. Saayijitti xiyyaa waliin turre durameen qaba. Saama yaasiriin immoo saama. Okay. Lalati maalumaafuu makiiteen haa ta'u fedhu habashaa araballee haa ta'u fedhu faranjii haa ta'u irra caalatti of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Beeta namni ofii of eeggate irra caalatti rabbillee nama eega. Ati immoo of eegi rabbillee si haa eegu. Si qofa osoo hin taane ijoolleen teennaa achi keessa jiran hundi keessaniyyuu of eeggadhaa of hin dagatina haal jireenya jechuun dhugaadhaa waa hedduu jira namni gabbayee dalagatee gabbayee suuqii dhaqee waa bitatee waan kunni kun waanuma jiru garuu ta'us of eeggannoo godha rabbiin isin haa eegu ati immoo baga rabbiin si baase of eeggadhu. Akkana beetii nu gargaariidhaan fi Abdullaa jira jaanii amma gisee dubbii dhageenyu dubbii babal'attee jaanii ani quban qabu gaa'ee biyya tana keessas maraan quban qabu waanuma sooshaal miidiyaa malee qubaa qabu waan biyya tana keessa qabu. Dulloota ta'anii dullatti nama lafa kufteeti ati gaa nama lafa kufee kana dulloota jettee gisee ol kaastu shabaabni tokko immoo akka nama isin waliin gargaaruu ta'eeti isiin immoo waa kannaniitiif ija 500 kannaniifi isii akka nama waliin si hojii gargaaruu ta'eetuma akkanatti sitti bee asli galchiin innis information nu waa kennume. Salamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anamma namni natti bilbilee rifadhe beektaa gaafa nasranne kaamentu natti bilbile South Africa irra. Ammallee nama bakka biraatiin na bilbilee makiin maal taate naa jedhe daa'imni keenya geeffatanii. Walumaa galatti firoomsa sabaa maarree biyya kana keessa dhugaadha makiini akka online irratti namni ilaalu kana miti nama dalagatu mana arabaatiin baatu maadii kana keessa hin beektu. Maadii bakka Oromoon galu kana keessa hin beektu. Naannawa amma nu galu kana makiina masirraa miilan daqiiqaa 5 manni kennaaf kan isii addan fagaatu. Naannawa kana amma nuti akka gaafa dhufneeti asuma galla hin jijjiiranneeyyu. Waggaa 4-5 deemu naannoo kana. Isiin hin beektu keessa. Nuti immoo halkanii guyyaa waan as jirruuf sa'a feene yoo deemne sa'a feene ol gaanee yoo deebine Araboonni shabaabonni toora kanaan nu beeku. Shamarran immoo nama fuula haarawaa dhiira fuula haarawaa shamarran kana shabaabni warri hashiisha dhuge kun warri maal jedhu suusii garaagaraa qabu kuni karaan dabarsu.
illa kan entu itu karena faadani udu kana faadani kide wajah ta konjeta kan jira sigale nami jarti bare ko halkan wajhi gadi ba udu tika yo ni tigara gare itu manisi di sigale batam da ka kaida ta amrika so anama gababati majechu barbada hammeenyi akka diinatti isirratti fokas godhee uummata Oromoo qalbii qabsu suni waan ittiin fudhatu toora kanatti baalaatti guddaan Oromoon hin sodaatama. Arabnuyyuu ijoollee Oromoo asitti Arabaayyuu kassabtee mukitti na ijaarama fakkeenyaaf Arabaa wal waraannee kassasee hidhee nama ba'a irraa fakkeenyaaf jechuudha. Ijoollee keenya kanamni abbaan namni hafuuraan baafattuyyuu. Oromoon Oromoo miidhuu hin dandeessu. Kanaafi amma akka ayyaana lafti ayyaana kanaaf immoo yeroo Arafaa kana hin fuudhanii jarri sargii baay'ee jira. Waan kana shabaaba quuftee sakraantee deemtu walitti dhufuun bara malee irratti xiyyeeffatanii wanti akkasitti miidhanii jiru qalbii hin badina taane ollaa jirradha inni gaafannaa isin daa'imummaa itti jira. Naannoo kana beektu dhiida kanaaf dalaga irraa dhuftee ani nu badama yaada isii haasaa isiitti irraa hubadheera kunniin shabaabni karaa kana nama ijaaranii xiqqishuu akkanaa kana miti fofokata xiqqoo dabbaa kana qabu karaan dabarsu kana wallaahi dabarsu waan saniitti jira malee hammee akka irratti xiyyeeffatanii wanta sun hin jiru makii amma karaarratti yoo argite namni Oromootu hedduu hin beeku. Wallahi irratti beekamanii lafarratti hin beeku. Waan saniif anamma gabaabumatti rakkoo yoo jiraate nullee hin agarsiin dalagaa deebitu bira inni dudubbifna. Isin uummanni yoo dandeettan biyyi kun biyya baqaatii dhugaa namni as keessatti miidhamuu danda'a. Ijoolleen biyyoota biraa jirtan warri biyya faranjii jirtan koominiitiin Oromoo isin galee mucoon tun tokkoffaa handar'ee jira. Lammaffaa umrii ofii kanaa waan dandeettan sabaaf carraaqaa jirti. Namoota hedduutu isii beekaa yoo dandeessan gargaaranii koomentii fi wannoo qofa osoo hin taane akka as keessaa baatu godha yookaan immoo hammeenyi dilas jabaa lubbuu isiitti yaadasisu waan jirutti hin fakkaatu hedduu qalbii cabina haguma lafa keessa hin beekne fi shabaaba malee gidduutti kalallee qabanii nama keessaa baasuu hin jiru kalallee yoo taate makiina qabanii nama keessaa hin baasanii yoo mana yaalaa itti keessaa fuudhanii waan akka saniiti. Akka atillee tasgabbaa hin bilbilini yoo rakkoo jiraate fa'aa nutti bilbili dura nu gaafadhu uummata hirriba guddina uummanni akkattuu qalbiin badde jechuudhumaa fi anama namnatti bilbilaa dhufe yoo ta'u hin jiru. Shabaaba kun shabaaba namatti fakkaata. Garuu dubbiin miti bar deengaddee siin jiraame akka mana gaaddiseedha haatuun seentee mana kana akka cabsanii seenan ni beektaami. Ati mana gaaddisee galtaa? Qoy ni beektamoo hin beektu naa himu qoy. Hin beeku. Mukayyafa baratee rafee hin jira. Asli aboo annatti qoosinaan qoosa hin beeku ni beektaa. Qoosa wallaahi. Qoosa miti meeshaa dhuunfatee maa viidiyoo jira namichi seenee meeshaa dhuunfatee xiqqoo mukayyafa kana jalatti raayessee fuudhee baay'ee bakka inni rafaa jirutti itti seenani. Amma kuna jechuun maal jechuudha? Akkaaffaa sitakka jedhu gaaddisee nama jedhu faayidaa sadii jedhu argitee kophaa keessatti deddeemtan mana san keessa akka dubartiin galtu hin beekan yookiin dabanyama sanirraa odeeffatee isinis seena malee amma Oromoon ulaa isin galtan beektu jirtu anuma mana gaaddisee gaafa saaliyaan dhufte dhayinee agarsiis as dhayinee beeknu gaafa idibilaadii keetii waggaa lamaan kan waggaa kan hin beeknu. Mana dakana mootu yoo taate manni keessa taate Oromoo suuqii Oromootu jira manni gaaddisee dhugaadha bitaadha faalladha si galee mana gaaddisee yoo taate dhugaadha tuffirra jechuun akka mana dubartii ta'e akka tokkomaan dhufe namichi meeshaa sassabatee ka'ee mukayyoo banatee rafe si galee kuni ergamee dhufe dhugaadha yoo mana gaaddiseetti taate ergamullee mala. Arabni amma ni jala